Hai hordoftoota keenya jirra jirtuu nagaa keessanii nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaadhaan nuti jirra nagaa keenya akkam hordoftoota koo biyya keessaa biyya alaa jirtan nagaa keessanii jirtuu nuti jirra nagaa keenya jiruuf jireenya hundiyyuu bareedduudha akkam isin nagaadhaa jirtuu nuti jirra har'a maalas har'a yeroo jalqabaatiifan erganda'e ji'a lama fixee sadaffaa keessa jira. Yeroo jalqabaatiifan gabaabaa jechuudha har'a. Innaa har'a gabaaba'een maal bitee dhufe seetanii jechuun yeroo tokko tokko lammiin isin fida shunkurtii diimaas biteera garuu kun asala jira shunkurtii diimaa biddeen immoo toshuufanidha bukoo absiitii buuseen jira. Innaa rabbirra rafee jira har'a rafaa jira ishisinis tsalootii naa godhe ta'e hin beeku malee har'a baay'ee isaa rafaa jira jechuudha rabbirraan. Innaa har'a maalan bitee dhufe seetanii shunkurtii dinnicha kana irraa hojjedheen jira xiqil goommanii irraa hojjedheen jira jechuudha. Barbaannaan isinittan agarsiisa kunoo xiqil goommaniif dinnichaan irraa hojjedheen jira jechuudha. Asitti immoo shiroo gochaan jira jechuudha. Shiroo lumutti kunoo arga. Dasnaan jedhamu ganaa reefu shiroo itti naqee jechuudha bishaanni bishaataa jira. Inni har'a hojii baay'een hojjetaa jira jechuudha. Eelis lokkosuufanidha guyyaadhaanii amma sa'aatii meeqaa sa'aatii 9 wayii jechuudha. Kunoo bukootti buufadheen jira. Inni ammoo gabaa dhaqee jechuudha har'a. Gabaa dhaqee lammiin ganama mucaanaa qabee ani immoo gabaa dhaqee jechuudha. Har'i sanbatama chaarjiin deemnee har'a chaarjiin hafee maaliif guyyaa boruu iftaan keessa minaamni lammiin hojii waan ta'eef manaa ba'uun natti hin tolu jechuudha. Inni akkuma argitan dinnichi sukkaarii argee dheen bitee jechuudha. Dinnichi sukkaariin kun birrii 40 ila kana afeeluufanidha amma yeroo shiroo irraa fuudhee istoofii irratti irra kaa'uufanii. Inni kunoo kana miicceera jechuudha. Kana miiccee qopheesseen jira jechuudha. Inna kuna shunkurtii adiis biteen jira jechuudha. Shunkurtii adii irraa qunciseera akkuma argitan kunoo shangooras biteen jira jechuudha argitanii. Yeroo kan namumatu waan tokko tokko naa fida malee gabaa ba'een beeku. Har'a garuu gabaan ba'e jechuudha. Kunoo kennettoo naqeen jira jechuudha. Ofii keeyyaaf maaliif seetan kennettoon harma cobsaa waan ta'eef bareeda. Kennettoodhaaf jedhee loomii kana bitee jechuudha. Timaatimiif illee iyyuu miti. Sadiin biteeyyuu amma dhiyoo kana ganama misaa irrattini timaatimii ittiin mure jechuudha tokko. Sadansa birrii 20. Loomiin sadanshi birrii 20 jechuudha. Kunoo kunis birrii 40 jechuudha. Dinnichi birrii 40 irraan hojjedhee xiqil goommanii 2 irraa hojjedhee birrii 20 jechuudha. Inni ulfaattu xixiqqoodha. Zinjibilas biteen jira. Har'a maalee isinitti muu dhufe seetanii akkuma argitanii kunoo argitanii miti kana zinjibilaa fi shunkurtiidha. Kunoo kun immoo bassoo bilaadha. Dallaa koo keessa jira. Sun immoo siga maxbashaadha. Waanuma dallaa koo keessa jirudha. Kunillee bitee miti. Maalan yaade seetanii har'a yeroon gabaa ba'u qaaraa harii tokko kaa'u jechuudhaan. Birrii 10 achumaan maafan qaaraa kana bitee qocaa isaa hin hojjenne jedhee tana naa dhufe jechuudha. Ilaala haala kanaan. Innaa haala kanaan qocaa hojjechuufanidha isiniin jedha. Baay'eedha jechuudha. Qaaraan birrii 20 ilaala. Birrii 20dha. Ijaa xiqqoo wannoo ta'eef akka bishaachuu barbaadeef baay'ee kaa'u garuullee widdiidha jechuudha. Ganni gaariin isaa yoo kana qocaadha bitattan malee widdiidha jechuudhaan. Innaa kunoo argaa qopheeffadheen jira jechuudha. Amma kanaa jechuudha. Maashinii qaba waanan ta'eefi kunoo abishiis biteen jira. Samuuna kana xaafii eddan da'e hin daaksifne eddan dura osoo hin da'in dura daaksifne ergasii xaafii hin daakamne jechuudha. Amma samuuna kana xaafii hin binna jechuudha. Abishiis bitee tanan dhufe jechuudha. Abishii ganan funaanee akaayee qopheessee kaa'a. Dinnichi sukkaarii isinitti agarsiiseera miti.
Achuma maaltu naa dhufe seetanii edaa maashinii qaba jechuudha. Maashinii kan shunkurtii qaba ilaala waan baay'ee daaka jedha garuu inuma daaka immoo dhugaa dubbachuudhaafi warri maashinii biyya keessa jirtan maashinii kana bitadha jechuudha. Maashiniin kun baay'ee ariifiidha. Kana dura gaafa masqalaa foon illee itti daakeera dhugaa dubbachuufi foon kukkuteen akka zalazalamaa wayii jechuudha. Magtafaa irratti kutee keessatti naqeen daake jechuudha. Kunoo fooniin daaka jedha. Waan hundaayyuu daaka. Kaarotiis dhiyoo kana goommanas immoo dallaa keessaa cireen goommanas itti affeelee itti hojjedhee jira jechuudha. Itti daake jechuudha goommana. Amma immoo yeroon gabaa bu'u naa dhufe jechuudhaan. Maafanii qaaraa kana bitee isti hin daakne jedhee tanan ilaale yaade jechuudha. Garuu kanaan duratti daakeen beeku qaaraa goommanaa fi foon itti daakeera garuu maashinii kanatti jechuudha. Maashinii kana birrii 2000 bitame tureera garuu xiqqoo eddan bitee nama miti asuma biyya keessaan bitee akkuma argitanii kun akkuma argitan maashinii isaa kana fakkaata guddaadha jechuudha. Guddaadha. Kun abbaa namatu gidduudhaan na waamee naan dhaabe. Kuni magna keenya wanni sadiin jiru makkafafaan sadiin jiru lama jira waan ta'eef lama abbaa lamaan itti godhe jechuudha kanatti. Abbaa lamaan itti godhe. Kunoo maashiniin kun kana fakkaata la. Wannoo lama qaba. Kan shunkurtiis waan hundumaan daaka. Satti shunkurtii harkaan daakan illee qaba garuu maashinii kanas nan bite jechuudha maaliif waa'ee. Qaatan bitamee amma miti itti yoo hojjetameera jechuudha yeroo baay'ee. Kunoo awwaara qaba yoo argitani. Qadaan isa gubbaarraa awwaara qaba garuu dhiqeen kaa'e. Kunoo argaa kanaan duratti hojjetame sibiilli isaa inni wannoo ta'e waan isaan beeku laala. Garuu baay'ee ariifiidha jechuudhaan. Baay'ee ariifiidha. Foon illee hin daaka jechuudha. Waa baay'ee daaka. Kanaafuu amma daakee tanas isinitti agarsiisa jechuudha. Akkamiin akka daaku inni ilaaltu jechuudhaan rabbirra rafee jira waan ta'eef as kushiinaattan daakaa xiqqoo sagaleen itti ba'a jechuudha. Kanallee isaafan qopheesse. Kana kunoo argaa ittan naqe jechuudha. Zanjabilaa fi warroonni mana keessaa qabdan haala salphaadhaan akkanatti qocqocaa yoo maashinii qabdu ta'e qocqocaa haala salphaadhaan akkanatti hojjetachuu dandeessu jechuudha mana keessatti. Nama daakee tanan isti akkam akka ta'u waliin ilaalla jechuudha. Har'a yeroo jalqabaatiif gabaa ba'ee kun kana bibbitadhee dhufe jechuudha mi'a kana. Akkana isiniin jedhaan hordoftoota koo isti daakee tana walitti deebinashi. Kunoo argaa soogidda illee itti godheen jira jechuudha. Yoo viidiyoon gadi ilaalaa gargale. Kunoo hordoftoota koo kana fakkaata jechuudha. Akkas ta'e jechuudha. Garuu ani jira xiqqoo rabbirra rafee jiruufanii baay'een bulleessine jechuudha maashiniin itti waan ta'eef. Garuu maashinichi baay'ee ariifiidha. Kana caala bulleessa jechuudhaan. Inni kana caala bulleessa. Akkanaan hojjedha isinis mana keessan keessatti jechuudha. Kana caala bulleessitanii hojjetachuu dandeessu jechuudha. Argaa kuna amma qodaa waan qadaada qabu tokko namaafan ittiin yeroo tokko namaafan ittiin goommana kenne naan finne jechuudha. Laastikii xiqqoo wayii qaba. Kun garuu hin guddate kun haa ta'utti naqachuudha. Inni akkanaan haala kanaan hojjetadha isiniin jedhaanii laakshirnaa godhaa warri hojii koo jaallattan. Qocqocaa haala salphaati warri qocqocaa barbaadan akkanaan hojjedhaa nyaadhaa. Isiniin jedhaan hordoftoota koo har'a gabaa dhaqe kunoo akkasiinanii hojiirra jira rabbirraa naa rafee jira har'a guyyaa kana hojii baay'een hojjedhe dhugaa dubbachuudhaaf. Ganama lammii nama mana hin jiru ganama mucaa naa qabee nama mana hin jiru jechuudha.
Innaa akkana sinin jedhaani qocaala kanaanan hojjedhe laayik shirnaa godha. Sinin jaalladha sinin kabaja. Baay baay.